loogoodha. Loogoo baay'ee gaarii ta'edha jechuudha. Kun akkuma argitan diizaayinii garaagaraatiin loogoo bifa ajaa'iba ta'een weebsaayitii nuuf dalagu weebsaayitii firii weebsaayitii kan ta'een isin barsiisaarra. Nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa keessan isin haa ga'u. Jaalatamummaa YouTube channel Furtuu App. Har'a barnoota hedduu barbaachisaa fi weebsaayitii hedduu isin gargaaruun isiniif fidee dhufe. Kun akkuma argitan loogoo baay'ee gaarii ta'ee fi ta'e baay'ee bareedaa ta'e kana akkaataa isinitti hojjettanan isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na duukaa bu'aa. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan akkasumas obboloonni haaraan sabskiraayib gochuun dagatinaa. Har'a weebsaayitii gurguddaa 5 firiidhaan loogoo isin dalaguun isinitti agarsiisa. Kallattumaan gara barnoota keenyatti waliin dabarra. Akka kanatti loogoo akka kana babbareedaa ta'e karaa adda addaa hojjechuu dandeenya. Weebsaayitii yookiin immoo appilikeeshinii fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Dabalataan immoo ofii keenya kireet gochuu dandeenya jechuudha. Piksel laabii fi aappii biroo dabalate. Har'a garuu kan isinitti agarsiisu weebsaayitii ofii isaatii maqaa chaanaalii keessanii yookiin maqaa telegiraamii keessanii itti galchuu qofaan ofii isaatii bifa babbareedaa akka amma argaa jirtan kanaan isiniif dalaguun isinitti agarsiisa. Yoo barbaadan tiishartii irratti kanatti isiniif dalagaa jechuudha bifa bareedaa ta'e kanaan. Kanaaf kallattumaan gara kiroomii yookiin biroozarii bilbila keenyaa seennee iddoo sarchii itti bakka sarchii irratti loogoo maker.com jennee barreessan yookiin immoo logo.com jettanii yoo barreessitan salphaatti isiniif fida. Logo.com jennee barreessina. Logo.com jettanii gaafa isin barreessitan keessumaa opshinii isinii dhufu irratti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gaafa gara keessaa seentanii fuula akka kanaa argattu jechuudha. Fuula kanaa agartu zuumii godhee isin agarsiisu. Akkanatti bakka free logo maker bakka jedhu sana yookiin immoo logo bakka jedhu kanatti kilikii gootanii gara fuula duraatti deemtu. Kanaan booda logo maker jedhee fuula kana isinii fida. Jalqaba irratti loogiin godhoo isin jedha loogiinii gochuu qabdu jechuudha. Isirratti kilikii gootanii bakka duwwaa kana irratti bakka duwwaatti maqaa chaanaalii keessanii barreessitu. Fakkeenyaaf Furtuu App jedheen barreesse sanaan booda kireetii gootu jechuudha. Bakka adii kanatti maqaa loogoo maqaa ittiin loogoo kireet gochuu barbaadde barreessitaniin booda fuulduratti kireet loogoo jettanii deemtu jechuudha. Kanaan booda asitti isin gaafata kiiwordii adda addaa isin gaafata yoo barbaadan asitti maaliif gochuu barbaaddeedha. Tell about your business jedha. Biizinesiin kee waa'ee malee akka ta'e fakkeenyaaf YouTube chaanaaliifan loogoo kireet godhachuu barbaade haa jennu isin kan barbaadan galchuu dandeessu. Gaafa isin YouTube galchitanii ofuma isaa YouTube chaanaal jedhee isin fida. YouTube jennee gara fuulduraatti deemna jechuudha. YouTube'dhaaf barbaanne kanaan booda akka kanatti salphumatti nuuf fida jechuudha. Loogoo ofii isaatii kireet godhee kun akka amma argaa jirtan kanatti diizaayinii garaagaraatiin akka kanatti ofii isaa kireet godhee isinii fida jechuudha. Loogoo babbareedaa ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf jala isaatti Furtuu App jedhee gubbaa isaa suura garaagaraa imeejii adda addaa galchee akka bifa garaagaraatiin fida jechuudha. Isin kana sirriitti ol harkistanii hedduu waan ta'eef keessaa kan isinii toluu fi kan bareeda jettanii yaaddan irra kilikii godhatanii editii gochuu dandeessu jechuudha. Kun akkuma argitan gosa garaagaraatu jira jechuudha. Kanaaf logo.com jettanii gaafa seentan akka kanatti maqaa chaanaalii keessanii qofatti galchuudhaan hanga loogoo 200 hanga 300 ta'e bifa garaagaraa diizaayinii garaagaraatiin kireet isiniif godha jechuudha. Kana salphumatti fakkeenyaaf kana irra kilikii godhee isinitti agarsiisu. Kana kilikii gaafa gootan tokkosaa keessaa ilaaltanii kan isinitti bareedu irratti kilikii gaafa gootan start editing isiniin jedha. Continue jechuun jala isaa dhuftanii continue with Google kan jedhutti kilikii gootanii iimeelii keessaniin loogiinii gootu jechuudha. Iimeelii bilbila keessaa qabdan yookiin immoo kan fedhe haa ta'u bilbila keessan irraa kan qabdan iimeelii haa ta'u malee isaan loogiinii gootaniiti keessa seentu jechuudha. Fakkeenyaaf iimeeliin bilbila irraa qabu tokkoon loogiinii haa godhu. Akkanatti loogiinii gaafa isin gootan ol baasee kanatti isinitti agarsiisa jechuudha. Barreeffama kana tokkoon isaarra kilikii gootanii editii gootu jechuudha. Tokkoon fakkeenyaaf kana dileetii haa godhu waan nan barbaachisneef irratti select gootanii dileetii kan jedhu gubbaarra jira. Dileetii gootu. Dileetii haa godhu jechuudha. Jala isaatii barreeffama lammaffaarra jiru jechuudha. Kan tokkoffaarra jiru garuu maqaa chaanaaliitiin barreeffamee kan jiru isa kana dileetii godhee isa itti aanu garuu barreeffama isaa foontii isaa akkasumas halluu isaa baakgiraawundii isaa loogoo irra jiru kana bifa garaagaraatiin halluu barbaannetti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Jala isaa jira jechuudha. Akka barbaannetti jira jechuudha. Kun akkuma argitan bakka karsariin jiru sana halluu garaagaraatu jira. Isin halluu isaa ilaalaa editing isee jedhu editii gochuu dandeessu jechuudha. Akka barbaadanitti baakgiraawundii isaa bifa barbaadanitti halluu isinitti toluu fi halluu chaanaalii keessanii irraa miidhagattanii yaaddanitti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Bifa babbareedaa ta'een jechuudha. Bifa barbaadaniin jechuudha. Fakkeenyaaf baakgiraawundii bilaakii godhee kanatti sirreessuu danda'a jechuudha. Yoo barbaadan barreeffamicha irra kilikii gootanii halluu isaa foontii isaa waan itti dabaluu barbaadan qubee sirreessuu barbaadan tokkoon isaa bifa ajaa'iba ta'een sirreessuu dandeessu jechuudha. Kun anatu kana filate malee kan kana fakkaatan hedduutu jira jechuudha. Isin filattanii
kan isin tole fi kan isin tole kan halluu barbaaddan wajjin deemu sirreeffachuu dandeessu. Jala isaa fakkeenyaaf karvii jedhee jira. Bakka karvii jedhu kan kilikii yoon godhe akkanatti karvii bifa karvii garaa garaatiin akkasitti sisirreessinee barreessuu dandeenya jechuudha. Bilbila keenya fayyadamnee loogoo hedduu babbareedaa ta'e kireetii godhachuu dandeenya isiniin jedha. Kun san jalqabatti isinitti agarsiisudha jechuudha. Idda akka kanatti yoo barbaaddan fakkeenyaaf halluu irraa jijjiiruu barbaaddan tokko tokkoon isaa tuttanii akka kanatti jijjiirtu. Sanaan booda jalqaba irratti kan isin gorsu edda kan sirreessaniin booda iskiriinshotii gootu. Iskiriinshotii godhattanii akkanatti gara bilbila keessanitti buufattu yookiin immoo daawunlood kan jedhu gubbaarra jira. Daawunloodii kilikii gootanii daawunlood godhachuu dandeessu. Inni lammaffaa irratti isinitti agarsiisu lookaa.com jedhama. Lookaa.com immoo iddoo kana caala moor baay'ee bareedaa kan ta'edha jechuudha. Lookaa.com jettanii sarchi gootu gaaf kana fuula kana fakkaatu isinii fida. Bakka kana fuula kana fakkaatu isinii fida. Lookaa.com jettanii gaaf sarchi gootan ammas maqaa ittiin maqaa chaanaalii keessanii yookiin immoo maqaa kan barbaaddan telegiraamii haa ta'u maqaa ittiin loogoo kireet gochuu barbaaddan barreessuudhaan bakka get start bakka dhugaatti kilikii gootu jechuudha. Bakka biluu ta'e jechuutti. Kanaan booda gara fuula fuulduraatti deemtu pick your industry jedha. Industry maaliif barbaadde? TikTokidhaaf immoo YouTubeidhaaf immoo Telegiraamidhaaf immoo maaliif barbaadde jedha. Fakkeenyaaf ani YouTube jedhee barreessu. Gaaf kana YouTube channel kan jedhutu isinii dhufa jechuudha. Kanatti YouTube yoo barbaaddan kan barbaaddan jechuudha. YouTube gaming jira wantoota garaa garaatu jira. Kanaan booda continue jettanii gara fuulduraatti deemtu. Gaafa isin gara fuulduraatti continue jettanii deemtan loogoowwan adda addaa isinii fida jechuudha. Loogoo kana keessa select godhadhu. Yoo barbaadne skip goonee irra darbuu dandeenya. Skip goonee irra dabarree halluu filachuu dandeenya jechuudha. Halluu gosa sadii adda filattaniin booda fuulduratti deemtanii loogoo customize kan jedhu isinii fida. Select gootanii maqaa loogoo keessaniitiin loogoo isiniif hojjetame akkatti list isiniif godha jechuudha. Bakka kanatti list isinii taasisa jechuudha. Kun loogoo garaa garaati jechuudha. Loogoo hedduu ta'e isin kana keessaa kan barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf tokko filadhee isin agarsiisu. Akkanatti tokko isaa gaafa kilikii gootan loogoowwan diizaayinii garaa garaatiin hojjetaman hedduu list isiniif godha jechuudha. Background isa bifa barbaadan jijjiiruu dandeessu jechuudha. Bukkee garaa garaa naa kunoo barreeffamoota list ani jiran kana keessaa kan barbaadan jijjiiruu dandeessu jechuudha. Akkanatti kunillee loogoo hedduu babbareedaa ta'e isiniif hojjeta jechuudha. Kun akkuma argitan irra kilikii gootanii halluu isaa foontii isaa akkasumas sheeppiin ittiin taa'u tokkoon tokkoon isaa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Tokkoon tokkoon isaa bifa barbaadanitti yookiin halluu barbaadanitti jijjiiruu dandeessu. Kanas screenshot gootanii gara bilbila keessanitti buustu. Kallattii gara sadaffaatti dabarra. Sadaffaa irratti kan isin agarsiisu wix.com wix logo maker.com jedhama. Wix logo maker.com jedhama. Gaafa sarchi gootan akkanatti isinii fida. Kun kan lammaffaa irratti argamudha. Free logo maker kan jedhu kanaadha jechuudha. Asirratti kilikii gootanii fuula duratti deemtu. Kanaan booda kanatti get my logo kan jedhu isinii fida. Barreeffama get my logo gaafa isinii fida kanatti isinii fida. What the type of business do you have jedha. Business gosa kamii barbaaddu kan qabdaadha. YouTube channel jedheen barreessan malee YouTube channel ifaan hojjechuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Isin garuu kan barbaadan barreessuu dandeessu jechuudha. Kan isinitti tole jechuudha. Adda kanatti barreessaniin booda next jettuuni. Next jettanii gara fuula duraatti ooftu. Next fi skip jira. Yoo barbaadan skip jechuu ni dandeessu jechuudha. Kanas barreeffamoota kana hunda isaanii irra kilik gochuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo muraasa isaanii kan akka kan YouTube keessan faana waliin deemu irratti kilikii gochuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan skip jettanii hunda isaa fuulduratti darbuu dandeessu jedha. Bakka kanatti immoo bakka kanatti maqaa loogoo keessanii barreessitu. Maqaa loogoo keessanii yookiin maqaa loogoo ittiin kireet godhachuu barbaadan barreessitu. Fakkeenyaaf furtuu app jedheen barreessa jechuudha. Iddoo kanatti asitti maqaa keessan barreessaniin booda ammallee next jala kana jira jechuudha. Next jala kana waan jiruuf next irratti kilikii gootanii gara fuulduraatti deemtu. Isa kanas ammas biraandii isiniin jedha skip gochuu dandeessu jechuudha. Barreeffama kanatti yeroo dhuftan barreeffama hedduu barreessuu hin barbaanne ta'e jechuudha. Kanaan booda akkanatti generate isinii godha jechuudha. Bifa salphaatiin daqiiqaa muraasa keessatti loogoo hedduu bareedaa ta'ee fi iddoo miidhagaa ta'e akkanatti generate isinii godha. Kun akkuma argitan loogoo generate godhee jira jechuudha. Furtuu app jedhee generate godhee jira. Kana irra tuttanii kan barbaadan edda keessaa filattaniin booda irra tuttanii edit gootu jechuudha. Edit godhattu akkanatti filattaniin booda keessaa kan isitti edda filattaniin booda akkanatti edda filattaniin booda kan barbaadan jechuudha. Bakka replace icon jedhutti kilikii gootanii yoo barbaadan icon isa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Icon inni ittiin waan fakkii irra jiru jechuudha. Fakkii irra jiru kan barbaadan jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf kana select haa godhu. Furtuu app kan jedhu kana
asirra kilikii godhee background isaa kan barbaadetti halluu garaagaraatti jijjiiruu ni danda'a. Tokko tokkoon qubaan qabdanii zoomii gootanii bifa barbaadanii barreeffama foontii isaa kan barbaadetti jijjiiruu, xiqqeessuu, guddisuu akka barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Kana baay'ee iddoo kan namatti toludha jechuudha. Baay'ee bifa bareedanii bifa bareedaadhaan bifa isinii toleen akka barbaadanitti jijjiirtanii loogoo bareeda ta'e kireetii godhachuu dandeessu. Akkuma isa dura kaarvii gochuu dandeessu. Asii ol jallatee yookiin asii gadi akka garagalee bifa sheeppii garaagaraa qabaatuun sirreeffachuu dandeessu. Iddoo kanatti sirreeffataniin booda ammallee kan isin gorsu iskiriinshoot yoo godhattan gaariidha. Iskiriinshoot yoo godhattan yoo daawunlood gochuu baattan gaariidha. Iskiriinshoot edda gootaniin booda seefii gochuu bilbila keessanitti jechuudha. Inni arfaffaan visitaprint.com jedhama. Visitaprint.com kunillee akkuma warreen kaanii iddoo babbareedaa kan ta'e loogoo babbareedaa ta'e kireetii nuuf godha jechuudha. Visitaprint.com jettanii barreessitu jechuudha bakka biroozeriitti. Erga barreessitaniin booda akkanatti isinii fida jechuudha. Akkanatti isinii fida. Isin free logo maker kan jedhu kana irratti kilikii gootu. Free logo maker kan jedhu kanatti kilikii gootu jechuudha. Visitaprint.com edda seentaniin booda. Kanaan booda free logo maker jedhee kanatti isinii fida jechuudha. Get start the continue bakka jedhu kanatti start continue bakka jedhu kanatti kilikii gootu jechuudha. Bakka karsariin jiru yookiin bakka gurraachee jiru kanatti jechuudha. Edda isarratti kilikii gootaniin booda innis sarchi godhee fuula akka kanaa isinii baasa jechuudha. What your business name jedha. Maqaa biizinasii keessan yookiin maqaa loogoo ittiin kireet gochuu barbaadan irratti barreessitu. Maqaa loogoo ittiin kireetii gochuu barbaadan irratti barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf furtuu appeereedhaan next jedhaan barreessitanii kaatanii next jechuun what your industry jedha. Asitti TikTok jechuu dandeessu, YouTube jechuu dandeessu. Kan loogoo ittiin kireet gochuu barbaadan kan YouTube immoo kan TikTok jechuu barbaadeeti jechuudha. Kan barbaadan kana keessaa fakkeenyaaf e-commercial filachuu dandeessu yookiin immoo kan biroo filachuudhaan gara fuulduraatti dabartu jechuudha. Waanuma dhiibbaa effektii qabu takka illee hin qabu jechuudha. Kanaan booda asittis waan barbaadettaniin booda shanan isaanii kana select yoo gootan gaarii ta'a jechuudha. Loogoo iddoo bareedaa fi namatti tolu argachuudhaaf jechuudha. Shanan isaanii select yoo gootan yookiin click yoo gootan gaarii ta'a. Kanaan booda gara fuulduraatti gaafa isin deemtan ofuma isaatii loogoo babbareedaa ta'e generate isinii godha jechuudha. Generating your loogoo kun akkuma argitan loogoo iddoo babbareedaa ta'e generate godhee jira jechuudha. Yoo barbaadan edit yoo hin godhin iyyuu download godhachuu dandeessu jechuudha. Halluun isaa isinii tolee wanti hundi isaa isinii tolee taanaan salphumatti bilbila keessatti gadi buufattanii YouTube keessan irra yookiin immoo chaanaalii TikTok garaagaraa qabdan yookiin immoo Telegiraamii qabdan irra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Bifa bareedaa ta'e kanaan jechuudha gadi buufattanii yoo barbaadan. Yoo feetan immoo edit gochuu dandeessu jechuudha. Itti dabaltanii akkana kana caala miidhagu gochuu dandeessu jechuudha. Kan barbaadan irra kilikii gootanii gara bilbila keessatti buufachuu dandeessu jechuudha. Asis loogoo babbareedaa kanaa argattu jechuudha. Kanaan booda edda kanatti argataniin booda irra kilikii gootanii bakka finish deemu kana kilikii gochuudhaan seefii gochuu dandeessu yookiin immoo irra tuttuqxanii halluu isaa bareedatti backgroundii isaa bifa barbaadanitti barreeffama isaa foontii barbaadanitti sheeppii barbaadanitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Kanaaf hedduu kan isin gargaarudha jechuudha. Sababiin isaa yeroo kanatti loogoo garaagaraa hojjechuudhaaf warri barbaadan baasii tokko malee loogoo hedduu babbareedaa ta'e kireetii godhattu jechuudha. Loogoo hedduu babbareedaa ta'e kireetii godhattu. Kanaan booda iskiriinshotii gootanii gara bilbila keessanitti daawunlood godhachuu dandeessu yookiin immoo kontinuu kan jedhutti kilikii gootanii gara fuula duraatti deemtanii daawunlood gochuu dandeessu jechuudha. Bifa PDF ta'een bifa bareedaa ta'een kunillee daawunlood isiniif godha jechuudha. Inni dhumaa yookiin inni dhumarratti isin agarsiisu canva.com jedhama. Canva.comin isa hedduu barbaachisa. Canva.com jettanii seentu. Canva.com jettanii seentaniin booda loogoo garaagaraa tempileetii garaagaraa hojjechuudhaaf baanarii garaagaraa hojjechuudhaaf hedduu wantoota tempileetii hedduu gaggaarii ta'an asirraa argattu jechuudha. Canvan isa hunduma caalaa filatamaadha. Loogoo hedduu professionaalii ta'ee fi bareedaa ta'e adda addaa kan isiniif hojjetu baanarii garaagaraa kan isiniif hojjetu as canva.comidha jechuudha. Canvan aappii isaas ni jira, appilikeeshinii ni qaba. Isin kan barbaadan yoo barbaadan appilikeeshinii yoo barbaadan immoo edda canva.com jettanii seentaniin booda bakka sarchii irratti loogoo jettanii sarchi gootu. Kanaan booda loogoo garaagaraa isinii fida. Loogoo firii ta'e keessa firii ta'e firii waan qabuuf loogoo firii ta'e keessaa filachuudhaan editii gochuu qofaan yookiin halluu isaa editii gochuudhaan waan irra jiru ayikanii garaagaraa irra jiru editii gochuudhaan kalarii isaa editii gochuun sheeppii isaa editii gochuudhaan bilbila keessanitti daawunlood godhattanii YouTube chaanaalii keessan irra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan loogoo gosa garaagaraatu jira jechuudha.
As keessaa isa milikita garaagaraa milikita akka gooldii biraa kan qabu warra piroo ta'an jechuudha maallaqa isin gaafata. Isin garuu firii kan ta'e keessaa filtanii jechuudha warreen firii ta'an fakkeenyaaf firii hedduutu jira. Firii kan ta'e jechuudha kan bakka piroo jedhu kan ofirraa kan hin qabne barreeffama piroo jedhu kan ofirraa hin qabne isaa keessaa filattanii fakkeenyaaf kun barreeffama piroo ofirraa hin qabu jechuudha. Firiidha fakkeenyaaf loogoon kun halluun barbaade jijjiiree itti fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Hedduutu jira jechuudha baay'eetu jira kan piroon ta'e yookiin immoo kan maallaqa nu hin gaafanne jechuudha kan zimmedhee bilbila keenyatti daawunloodii nuuf godhu jechuudha editii gochuudhaan. Fakkeenyaaf faayinaansii kan jedhu kana ilaallu. Kanarratti kilikii goona fakkeenyaaf kun piroo kan jedhu ofirraa hin qabu baay'ee firiidha jechuudha. Isarratti kilikii gootanii halluu barbaadanitti jijjiirtanii maqaa sana bakka maqaa barreeffamee jiru bakka faayinaansii jedhee jiru kana maqaa loogoo keessanii buusuudhaan yookiin immoo maqaa chaanaalii keessanii buusuudhaan editii gootanii sirriitti editii gootaniin booda bilbila keessanitti daawunlood godhachuu dandeessu jechuudha bifa barbaadan PNG akkasumas immoo baakgiraawundii kan qabu akkasumas baakgiraawundii kan hin qabne jechuudha. Kanaaf irra kilikii gootanii gaafa isin irra kilikii gootan editii isinii godha jechuudha. Optionii editingii isinii fida ofuma isaatii irra tuttanii tokkoon isaa editii gootu jechuudha. Fakkeenyaaf gara chaanaalii furtuu aappii jijjiiruu yoo barbaade irra kilikii godheen isa faayinaansii investimentii jedhu kana editii irraa godheen gara chaanaalitti jijjiiraa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa chaanaalii kiyyaa furtuu aappii jedhee yoo barreesse kanatti barreessitu jechuudha. Dabarsitaniin booda saayizii isaa akka barbaadanitti harkistanii guddistanii xiqqeessuu dandeessu jechuudha bifa isinii toleen jechuudha. Kanaaf akka kanatti sirreessitanii barreeffama dileetii kan ta'u barbaadu dileetii gochuudhaan kan irraa jijjiiruu barbaadan halluu irraa jijjiiruu barbaadan baakgiraawundii jijjiiruu barbaadan bifa barbaadanitti jijjiirtu jechuudha. Kaanvan waan hedduu isin fayyada jechuudha. Kaanvan waan hedduu isin fayyada. Kaanvan hedduu waan miidhagaa ta'e isin fayyada. Sababiin isaa firii waan ta'eefis loogoowwan firii ta'an hedduu isin hojjeta. Kana qofa osoo hin taane tambileenii fi baanarii yuutuubii keessaniif chaanaalii keessaniif hedduu babbareedaa ta'e isiniif hojjeta. Halluu isaa bifa barbaadanitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Bifa barbaadanitti halluu isaa bifa barbaadanitti jijjiirtanii itti gargaaramuu dandeessu. Edda kanatti xumurtaniin booda gubbaa isaarra mallattoo daawunloodii kan fakkaatu jira. Mallattoo daawunloodii sana kilikii gochuudhaan gara bilbila keessanitti daawunloodii godhattu jechuudha. Bifa bareedaa ta'een daawunloodii isinii godha. Akkanatti gargaaramaa ofii keessanii immoo loogoo biraa kireet godhachuu barbaadan viidiyoo yeroo darbe hojjedheen jira. Isa diskiripshinii jalaa ilaaltanii isarraa loogoo bareedaa ta'e hojjechuu dandeessu jechuudha. Ofii keessanii lafa kaatanii yoo weebsaayitii barbaadan kanoo kanadha isinii qabadhe kana fakkaatu. Yeroo biraatti immoo appilikeeshinii loogoo isiniif dalaguu fi firii ta'e kan hedduu isin gargaaruun isinii fidedha. Weebsaayitii hangammaatti waliin ilaalle argachuu barbaadan immoo diskiripshinii jala seenuudhaan liinkii irra kilikii gochuu qofaan gara weebsaayitii kanaatti darbitu jechuudha. Kanaaf liinkii isaa diskiripshinii jalaa dhaqaatii achi jalaa kilikii gochuudhaan darbaa yoo barbaadan immoo liinkiin isaa guutummaan telegiraam chaanaalii furtuu aappii jira. Achi deematii ilaalaan isiniin jedha. Boloota keessan biroof sheer godhaa. Hanga dhumaatti waan na caqasaniif guddaa kabajama. Nagaan naa tura. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal agarra. Nagaatti.